Akkam bultan nagaa keessanii nagaaf badhaadhini isiniif haa baay'atu. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guddaati. Naannoo keenya keessatti waggoottan darbaniif baay'isnee dubbachaa kan turre waa'ee qonnaati, waa'ee qamadii, waa'ee ruuzii, waa'ee bunaa. Har'a isa keessaa baanee waa'ee industirii baay'ee hammayyee namoota baay'ee hammatee hojii uumuu danda'u jalqabsiisuu danda'uun keenya waan guddaa waan ta'eef hundaa ol pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baga gammaddanii jechuun barbaada. Obbo Shimallis waggoottan darbaniif gama qonnaan bu'aa qabatamaa uummata keessan hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taatanii galmeessuu dandeessaniittu. Bu'aan gama qamadiin arganne bu'aa qabatamaadha. Qamadii kanaan dura biyya alaatii galchaa turre hambisuu dandeenyeerra. Bu'aan akkasii sun gama qonnaan galmaa'e sun amma immoo gama indastiriitiin dhufuudha akka danda'u jalqabbiin kun baay'ee murteessaaf barbaachisaa waan ta'eef hooggansi kaleessa qonna irratti agarre sun har'a indastirii kana irratti dhugoomuu akka danda'uuf gaheen keessan olaanaadha. Nus waan baay'ee isinirraa eegganna. Kana amantanii halkanii guyyaa hojjechuudhaan waggoottan muraasa booddee deebinee gaafas waadaa kan galle sun dhugoomee jirra jechuu akka dandeenyuuf disipiliinii guddaan akka hojjettan imaanaa guddaa wajjiniin ergaa koo dabarsuu barbaada.